an ummata ka oromoo tasgabbaawan agarre jireenya kiyyarratti abbaan ifaarsu odoo hin ta'in dhugaa jiruutu kana jechuudha. Ummanni oromoo ummata hedduu tasgabbaawaadha. Ummata abbaa fedhe hojii jiraachuu danda'u, saba fedhe hojii biyya fedhe keessa nagayaan jiraachuu danda'u jechuudha. Biyya amma jirru kana keessatti ummanni oromoo ummata yakka tokkoon miidiyaa addunyaa irratti hin himatamini jechuudha. Ummata dalagatu, ummata nama hojii jiraatu, ummata naamusa biyya tokkoo kabajuu jechuudha. Naamusa biyya tokkoo hin dhiibne. Amma gaa weerartoonni kun hoggaa alaa dhufanii kana cufa godhan ifiif godhanii ennee ol gaafanne lakkii ifi godhaan jiran. Kana ko godhaa jiru mootummichuma biyyaan bulcha jiru federaalaa fi isteetii qabateeti. Shimallis Abdiisaatiif Oromiyaan jiddugala qofa. Dhiha Oromiyaa gaafa fedhe faannoo itti bobbaasee Wallagga Bahaa keessa nama ficcisiisa isaaf san Oromoodhaa miti. Baha Oromiyaa shiftoota dangaa ollaa itti bobbaasee ficcisiisa kun isaaf Oromoodhaa miti jechuudha. Namichi Shimallis Abdiisaa jedhan kun dangaa Oromiyaa hagam takka beeka. Moo dangaan Oromiyaa ka inni beeku Bakkorraa haga Shawaa Kaabaati haga maaliif narrahim hadamati bakko achi danga Oromiyaati miti hadama gadin danga Oromiyaati miti jechuudha. Danga Oromiyaa ka Soomaaliin akka feete sente lafa Baalee fudhattee torban dabre keessatti irrattis baga gammaddanii akkasi dhiyeeffachaa jiran kun danga Oromooti miti. Laala jarana dur goobanaa jaarcee Oromoo lafarraa buqqaaseeti hara biraa facaasaa ture. Goobanaan arraa kun ammoo Oromoo lafa hojii gurguraa jira. Lafa hojii gurguraa jira. Fakkeenya gaafa goobanaan Oromoota tuulamaa buqqaase seenaa san keessaa my parent is one. Gaafa inni naannawa sanii buqqaase kasimatee hammate Oromoo bal'aadha jechuudha. Ummanni tuulamaa kun akkuma Oromoota biraa Gujii keessa, Boorana keessatti, Arsii, Baalee keessa, Harar keessatti jiraatu jechuudha. Yeroo sanirraa kaka'ee jechuudha. Yeroo sangaa Oromoo simatee qabate obboleeyyan isaanii kana kunuunfate jechuudha. Oromoota tuulamaa gaafa goobanaan Mililikii hojjetee buqqaase san. Goobanaan arraa kun garuu Oromoo buqqaaseeti bakkatti baqatullee dhoorkee jechuudha. Maaliif? Arree olaaltan dirree dhawaa fudhannu, hadamaa fudhannu, magaalaa Finfinnee harka dhibbarraa 90 kadhatan Oromoota bahaati. Kun dhugaa lafa jiru. Maaliif? Because naannawa san diige, naannawa san diinaaf kanne, naannawa san weerartootaan weerarsiise. Ummanni kun bakkatti irkatuun qabu kadhataa tahaa jechuudha. Joolleen isaanii maaliif boodaan uree faamiliin kun boodarratti just like akkama American Indians. Ummata biyya hin qabne biyya isaa keessa baqataa ta'e akkuma amma lammii Falastiin kana ta'uuf ta'anii jechuudha. Oromoon kana taa'ee waliin laala. Oromoon tokko ni booya, tokkommaa bashannana waan biraa jira. Waan biraa jira. Ati gaarii jiraachuudhaaf, nagaan jiraachuudhaaf yookaan fira Shimallis ta'uu qabda yookaan daangaa Shimallis keessa jiraachuu qabda jechuudha. Sadarkaa kanarra wal geessinee jirra jechuudha. Oromiyaa bahaa tana warri isaan dura abbootii Shimallis faan warri wayyaaneedha. Targeted godhanii dura kayyoomsa magaalaa Dirree Dhawaati. Meeshaa kotonee Dirree Dhawaanii yaadattan lagaarree kotonee guddoo san hatanii Tigraay geessan, tireena baabura tireenaa achi dhufusan buqqaasan, Oromoo naannawa kana akka jiru hiyyeessanii jechuudha. If keessa deebi'aa yaadadha. 1997 namni julmaan namni irraan dhumin ni jira naannawa sanitti. Manni tokko duutitti hin galin ni jira. Starting from 94 up to 98 jechuudha. Tokkoon keenya maatii 5-4 gad kan dhabin hin jiru jechuudha. Kan dhabin jiru. Ummanni kun osoo daadarkaa sanirraan bahin itti dhufee jechuudha. Mootummaan kiyya abbaan fedheen ajjeesa naannawa kiyya seenuu hin dandeessan naannawni kun kiyya keessan ammoo akkaan fedheen keessatti isin godhaa ka jedhuutu as bahee jechuudha. Ilma maccaa dhalataa Gincii jechuudha. Ka Oromoof naasuu hin qabne
warra isa faarsuuf malee warra isaaf sagadu malee warra gaafa fedhe warra tokkoon maqaa arabaa baadhatanii deemtan direct clear maa ummataaf hin himne warri maqaa arabaa qabdan oromoodhaa miti oromiyaa keessatti dhumtanis jiraattanis nullaalu ettanii maatti himne maaliif hoggaa garii akka ijoollee waan tuttuftanii jira miti afaaniin tanaaf cubbuun baha oromiyaa irra deemtu yakki baha oromiyaa irra deemu dhumaatiin silent jaarsoo keessatti oromoonni afran qallo ajjeefamu jiran kun dhalattoonni jaarsoo daangaa sanirra shiftoonni killilii shanii kun fixaa jiran tokko oromoo dhiiga boochisuu ta'a jechuudha tokko oromoo finfinnuma keessaa isin beqaquu ta'a ka isin beqaysuu taa'us warrumamma isin lafan weerarsiisaa jirtan kana warrumarra isin jala fiidanii kan itti aanaa godhattanii kan abbaa diinagdee godhattanii Jabuutii fi Somaalilaandii fi Jijjigaan killilii shanii walii hidhattanii Oromoo waliin goolu jirtan kana kanumaatu isin unkuru ta'a jechuudhaan dura biyyaa san keessatti silaa Oromoon Oromoo rabbiitu hojjetaaf Oromoon kalee waliin beelaawee waliin wareegame waliin kufe waliin kee qeeroon naannaa tokko privileejii arkatteeti qeeroon naannaa bira akka shiftaatti bakka jirtutti ajjeefamaa jirti jechuudha qeeroo isin gandaan ifi marsitan qofaa miti tagabrummaa wayyaanee keessaa isin baaftee sadarkaa sanirraan isin geesse cin'asan keessatti finfinneen keenya je'e meeqa akka wareegame wacaalee keessatti finfinneen lafa Oromooti je'e meeqa akka wareegame lafti sanaa lakkooytu silaayis harreen hoggaa fe'ina irraa fuudhan abbaa irraa fuudhan beeytu irraa fuudhamuu malee galanni isin Oromoodhaaf qabdan kana jechuudha kakara kaanii waan social media kanarraa obboleeyyan wal ajjeesuun qabanii jedhamee waan faffaca'uu jira silaa dabballee dhaaba siyaasaa ta'uu baatamee dabballee ummataa tahamee gaariidha warri diinagdee hin bitamtanii waraqaa tana faffacaasaa jettan keessaa fi alaa sila wanni dura isin godhuu qabdan warra xalayaa tana isinii kannee faffacaasaa isiniin je'uun haadha Oromoo ta'ilaa guyyaa arraa ilma keetii waraana keessa jirettanii ajjeesu jirtan harkarraa sassaabbadhaa jechuunitu isinirra ture Joolleen Oromoo bakka feetee dhuftee Finfinnee keessa bashannanuu ni dandeessi jettanii itti himuutu isinirra ture. Torbaanuma dabree miti Shawaa Kaabaa keessa Tuulama naannoo Salaaleetti haadha Oromoo ajjeeftan. Obboleeyyan lameen jidduu qawween haa dhaabbattu. Qawwee haa dhaabuu dide isinii miti. warrumarra qawween haa dhaabamtu jee footoo isaa if dura baaftanii deemtanii kanaatu abbootii gadaa nama 16 ciibsa rashanee miti qawween isaanii yoom daangaa tiisiti qawween isaanii haadha Oromootti fi abbootii Oromoo ajjeesuu malee faannoo baha Wallaggaatti Oromoo fixu jirtu yoom takka irraa dhaabde shiftoota ollaa kililii shanii yoom takka Oromoo irraa dhaabde Ankheddu nagaddisiisu warra biyya ilmi namaa keessa jiraachuu danda'u keessa jiraattee nama ta'uu danda'u keessa taa'ee $100,000 kan bitame waa facaasu kan hedduu garaana nyaata yoo jabaattee dalagattee ifirraa murtee humna rabbiin sii kanneen dalagatte aadaa quubii deemuu qabnaa miti 100,000 ama lama keessa fudhachuu dandeessa 48,000 amatamatatti fudhachuu dandeessa jechuudha kuma afur yoo deemte akkasumatti dalaganne akkasuma quubii deemaa jireenya keenyaaf jiraachisaa turre arrallee if dabarree ilmaan keenyaa fi aalii teenyaaf ameeqa godhaa jirra jechuudha $100,000 jettanii ummata keessan gurgurtanii xalayaa isinii kannanii facaasaa janii facaaftan kanarra deebitanii aabaa ofii kaafaa as keessa naqaayii isiniin jan aabaa ofii kaafaa on
maal balleessan taargeetiin isin dhaaba lameen kana taargeet godhataniif maalifi ijji halaala waan agarre tamutaaniif keessaa guuranii itti Oromoon diboottiin kalee mooraa qabsoo jeeqaa turte mooraa qabsoo keessatti wal dhabde arra taraan teessanii angoonis teessanii anaatu sirra naannawa kanatti anaatu sirra mootummaa kana akkaan fedhen isin godhettanii yoo irra dhaadattan ta'e guyyaan biraatti isin dhufaa jechuudha. Guyyaan biraatti isin dhufa. Oromoon akka Oromoo wal kabajuu qaba. Absolutely Oromoo wal kabajuu qaba, wal dhaggeeffachuu qaba, waliin deemuu qaba, wal jala deemuu qaba. Garuu tokko belleesseetiin deemaan hin dandeemuu jechuudha. Yoo waliin deemi qofa. Waliin deemuudhaaf dirqama duraa ka qawweesaa uummatarraa lafa qaqqabuu qabu mootummaa naannoo Oromiyaa ka ifiin jedhu kadam mallash dirqama kannu qaceelam araarsa mardaasaatti kashi mallisu jiirra oolchu joolleen qabaleetun qawwee ummata Oromootiin doorsiftan dura isiniitu qawwee teessan lafa qaqqabuu qaba jechuudha. Nama fixanii haga dhumaa fixuu hin dandeessan Oromoo. Haga dhumaa fixuu hin dandeessan ni jiraata sabni kun. Dhumarratti halubbuu bakkaan dhabuu taa'u isinumaa jechuudha nama biraatii miti. Godaanninsuma kalee diina hojii dhaabbattanii Oromoo irratti hojjechaa turtan arrallee bifa biraatiin hojjechaa jirtanii jechuudha. Tanaaf qawween haa dhaabbattuun dura mootummaan abbaa irree qawweesaa dhaabuu qaba. Haawwan Oromoo ilmaan keessanii achi jirajee fixuu dhaabuu qaba. Bar mootummaan wayyaaneedha ta ilmaan Oromoo dhiigasiitiin firraa kaasan takka haawwan Oromoo ilmaan keessanii gaarii jireetti irra shannee bar. Takka garuu isin kirminaalota warra san keessaa dhufeedha. Jijjiirama jammali wanni tokko ka jijjiirame hin jiru. Kaabineen irra jirtus tanuma gaafa wayyaanee nama fixaa turte. Abbootiin gandaas kanuma gaafa wayyaanee nama fixaa ture. Wanni tokko ni jijjiirame hin jiru. Gaafa ija banattanis Oromoo fixuudhatti ija banattan, gaafa aangoo fudhattanis Oromoo fixuudhatti ija banattanii jechuudha. Amma garuu ka adda godhu Oromoo gandaan adda baaftanii gandi kun privilege adda qaba gandi kun ammoo kana gandi kun kana jettan. Kanallee itti milkooytan. Galme seenaa xurooftu ifirratti galmeessaa jirtan jechuudha.